Ashama hordoftoota fi daawwattoota koo har'a qursii hojjanna na waliin ta'a. Yeroo immoo ispiid irraan godha. Banagaraachii la viidiyoon ni dheerata yeroo nyaata godhani. Anyways qursii inqulaaliin hojjedha. Mee maaliin hojjedha shima kana? Shunkurtii lama inqulaaliin afurii timaatimiin sadii makaakalanya shi. Har'a maafu mana oolee faayisaanii. Saamu'eel xiqqoo waan ta'e shif fuula irratti waan jedheef mana hakimii geessuu barbaade. So jidhoowwee jechuudha. Ganaa dhufa ammasitti nan hojjedha jedhee gana sa'aatii tokko inni deemee risiitii namatti kennee deebi'uuf deeme. Ana gasitti tap jedhee tan dafee jedhee tan mucaa isheen xiqqoo raftee jirti. Shunkurtii immoo gurguddaa xiqqoo isheetti fakkaachuu danda'a kaameraan fagoo waan ta'eef. Fuuldura kanatti inni faca'e immoo soogidda banagaraachii la xaasatti naanna'uun harka faca'ee ariitiidha ganama duququudha qorra haadha daa'imaati isinitti minna kaameraa laaltan. Waan argitan hin barreessina. Hayep. Enna haala kana shunkurtii quncifadhee jira. Ofirraa fuudhanii qoobi hin qorra dhugaa maandaa qaba. Shaashis nan qaba qoobis nan qaba. Qoobis nan qaba shaashis nan qaba. Ishi isiniif jecha qoobii ofirraa fuudha. Hin qorra dhugaa dubbachuuf baay'eedha. Haala kanaan dafee nyaata hojjedha jechuudha. Channel kootiif immoo haaraa warri taatan subscribe godha. Subscribe ni dodha socho'uu didee ji'a mulus 8,000 keessan jira. Waaqni Israa'el isiniif haa dhiisu. Dhugaa dubbachuu fi banagaraachii la gaafa tokko gaafan guddadhe gaafan subscribe koo achi siqee afaan guutee dubbadhe የሆነ ነገር አወራለሁ. ji'a mucaa dawurraa qabee amma har'a nama kumni ittiin dabalamne jechuudha. Namni kumni guyyaattiyyuu nama dabalamuu danda'a. Rakkoon qabu isin garuu share laayikiin keessan hin hafini. Laayikiin keessan immoo ana baay'ee na fayyada. Gatiin haala akkaatoon taane nama biraa qaqqabannaa sin laayik gootanii. Yaada gaaffii qabdan na barreessaa isiniin jecha shunkurtii koo kitteef gochaa jira. Shunkurtii muraan jira. Akkuma argitan shunkurtiin isaa diimaadha garuu nama guba muculluq nama harkaadha. Akkuma ta'u ta'ee shunkurtii mureetanii gara hojii deema jechuudha. Egaa mureetii kun shunkurtii timaatimiis kaameraan nan dhaabe gidduudhani xumuree kana fakkaata akkuma argitan wal madaala shunkurtii waan jedhu. So qabsiifadheeti gara hojiittan deemee jechuudha. Kun asirratti shunkurtii naqee dura xiqqoo ishii xibbissaa jedhu zayitii faana jedhee duratti naqee. Ogummaan namaa gargar egaa walumaanis kan itti naqu jira timaatimii faana. Akkasitti itti naqee jira. Zayitiidha immoo bishaan hin seenaati. Dura hin qabu jettu. Asitti timaatimii irraan hin naqe maaliif seetan beekan waliin makuu didee yeroo zim jedhee ganfallee haaraan hurkaan bilchaate bareedu ta'een qadaade. Achi booda saddatti jedhee naa bishaate irdii fi soogiddan itti dabalee jechuudha iddoo kanatti. Timaatimiin innasu bilchaata kana bara zayitiidhaan hin dhayina. Achi booda haala kanaan naa bilchaate erganni jedhee xiqqoo ishii immoo qadaadeen deebi'ee inqulaalitti cabsaa jechuudha. Haaluma argitaniini. Achi ka'eetanii inqulaaliin kan manaati yoo maal haadha ishee inqulaalii 5 godhe kun akkuma argitan duraan 4 fudhee amma garuu 5 godhe. Maaliif manaan fuudha banagaraachii la zim je'eetuma irrumattan cabsee maaliif haaraa dhalaa jiru waan ta'eef waan na shakkisiisuu hin qabu. Inqulaalii koo 5 ishii kana bashaate xixiqqoodhas waan taateef 5 godhe. Haala kanaan hojjedha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf gaafa isaan hin jirre hojjedhani. Saamidha yan takkitti illee hojjedhe malee qursii godhadhee nyaadhani jechuudha. Yaa sa'aatii qursii inni mana hin jiru waan ta'eef an sa'aatii 1-2 nyaadhu qursii 3 asitti. Yeroo sa'aatiin immoo qaata hojii deeme waan ta'eef
Achii boodee haala kanaan isa bilcheessaa moo bunas bukeetti naqadhee minaamin amma inni dhufutti uffata mucaa sitti uffisaa gidduu kanatti dhugaa dubbachuuf harka tokkoon seenee mucaatti uffata uffisaa minaamin dafee digeessee deema waan naan jedheefi. Banagaraachin ላይ qaaraatti muru maaliif tokko faayisaan sin jaalatu lama Saamu'eel ni guba ganamaani waan ta'eef yoo nu nyaate nyaatu inni. Haala kanaan bilcheeffadhee bareechee jechuudha. Inqulaalii kootii yaa'u qaaraatti naqu siniin jedhe. Faayisaan baay'een jaalatu waxiin mallichaa keessattuyyuu akka daa'imatti irra bantufa. So qopheessee fidee xarapheessa irra naqee innis dhufee jira. Bilbilaa isaa malee buna immoo nikeelii isaaniitiin danfisee ganaa kasala sin qabsiisu minaamin jedheen stoofii irratti danfisee biddeenanii. Hai, jirtu akkam dhagaa keessanii dhagaan isinii baata bakka jirtanitti. Ji'a waggaa meeqa booda nyaannaa kottaa nu galateeffatu. Ameen kottaa nyaannaa qorsi gidduudhumaan inni teessisee laashaa amma daqiiqaa lamaatiyyuu. Ciao jilba itu demsisu dem yo dem baka no ham Terkutu Namicha TV tanya kana kuno kursi dide Ngala tukuna kursi lala ijoolleen nur isaan rukutinati hayyatani isa ke fa abra deemna deemnu nyaadha Yana. Nanya. Oh yeah. Kun akkana godha hin nyaatu mucaan midhaanii dhugaa dubbachuuf hin nyaatu kun akka kana amma sa'aatiin 3 fi wayi ta'a jira jechuudha. Nyaatu haala kanaan ta'a siniin jedha. Anyways kana fakkaata. Dhaqee dubbisi beenu. Beenu achi dhaqee ilaalu. Been fuula isaanii ilaalichi dhaqee. Qoy nyaata. Nyaata. Deemna. Nyaata deemna. Achi saaqee fa'aa. Maal jedha? Nyaata. Mitoone fa'a. Saa. Damnya. Wah si Tom pada. Bilbila. Asitti buna kun buusa jechuudha. Yaa nyaata dideera tokkollee fudhannee dhugaa dubbachuuf. Buna akkana godha. Tokkollee fudhannee ani buna buusee dhugnee xuuxannaa viidiyoon isinitti dheerataa laayikiin keessanii naafini nagaan oolaa. Isiniin jedhaan illee buna ganamaan hin dhugu yaa xiqqoo ishii. Warra hojjetan kun buna ganamaan dhugu. Isaanumaaf jedheeni. Akkasii isiniin jedha baay baay. Korban jauh.